adda qadaan daangotti kana lammanii gaayseerti naqabamuu diddiidhaan qabeeniin jira kunoos biratti gaa akkuma argitanu mormirraa kukkutamee jira. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii fayyummaa alhamdulillah nagaa fayyaa kootii isinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Egaa seensumarraa viidiyoo koo laayikii godhaa namoonni laayikii naa gootanullee galatoomaa jazaakumullahu khairan. Akkuma argitanu daangotti mormarraa kukkunnee bibbicuudhallee akkasitti baala maalisi jedhama qochoos irraa kakkaasan jira. Isa gurguddaa gogaadhuma wajjiniin qochocha irraa baasa. Siin kun immoo bibbicuudha kichuudha. Dafteellee irraa namaa baatii nama rakkistu gogaan isaas illee dafee irraa namaa baha. Yoo inni naa qulqullaa'e gogaa isaanan fayyadama jedheen ture. Akkuma argitanu irraa naa qulqullooftee jechuudha gogaansi. Akkasitti rifeensi irratti hafillee hin jiru garuu seeruma guutuuf inni irraa guggubaa jira tallisee. Akkasitti irraa guggubeetan achi ka'ee hunduma isaayyuu naa waliin tura hanga xumuraattiin isiniin jedha hordoftoota koo. Yuutuubii irraallee baay'ee tokko babbadeen jira. Nan badaa nan dhufaa. Badee dhufuun egaa amala natti ta'eera. Rabbi naaf laaffisu inshaallah. Akkasitti kun akkuma argitanu shiroodhaan ani irraa sukkuumaa daakuu shirootiin jechuudha. Isa nama laballabe sana. Akkasitti irraa sukkuumee waan irratti hafe irraa baasee waa tokko hin qabdu. Biccuun kun dafteellee nama walitti nama babbaatii. Akkasumallee faayidaatti moosa gurguddaa sanarra sii bibbicuu kana wayyaa mallee hin cimne moggooma moggee hin baafanne mallee tokko haadhoodha tokko ilmoodha. Innaa isii illa haadhoo kana isiin qabee jiru sun haadhoodha dhaltuudha jechuudha. Isiin lafa ciisaa jirtu immoo kormaadha garuu lachuu bibbicuudha. Faayidaallee qabaachuutti hojiitti illee namaa salphachuutti sii bibbicuu kana wayya jechuudha. Akkasitti gaafolumaan kan hojjennu ta'a. Xumura viidiyoo kanaatti naa waliin tura. Yoo isinitti tole laayikii godhaan isiniin jedha. Ergan waa hundarraa qulqulleessee kee irraan dhiqa jechuudha. Bareechee irraa dhiqee deddeebisee irraa dhiqeetan gogaa isaa irruma keessatti addeessee ka'een achi ka'ee gogaa irraa baasa jechuudha. Gogichi qulqullaa'eera hin fayyadamne jechuudha. Yeroo immoo gurguddaa ta'e gogaan isaarraa naa qulqullaa'uu didee itti cinqamaan oolu. Isa gurguddaa fa'i ho'aasaa si'adhee ho'aasaatti utuun hin qabbanaa'in utuun bishaanitti hin naqiin gogaaf qochoo walitti irraa baasa jechuudha. Isa kana immoo kunoo akkasitti rifeensa siirraa qulqulleessee ka'eetan gogaa irraa baasuutti jira jechuudha. Laadafee illee irraa namaa baha jechuudha. Baay'ee tokko kichuu bareedduu siiti. Naa yeroo ammaa kana gatiin indaanqoo kun meeqa isinitti fakkaate? Lachansii kun walitti birrii 2,000 jechuudha. Indaanqoon kun inni kormaani birrii 1,400 siinaa dhoonii birrii 600 birrii 2,000 gatiinsaa jechuudha. Birriin keenyatu faayidaa dhabee yeroo waamamu ol guddata. Naa duraan indaanqoon yoo jabaate birrii 708 jechuudha. Wagguma kanaan indaanqoo gurguddaan bareedaan ala nammoo baay'ee tokko dabalee badaa bibbicuudha jechuudha. Indaanqoon sun garuu laalaa lachansaa birrii 2,000 jechuudha. 2,000 jechuun birrii 200 durii sana ta'e. Amma bakka biyya keenyaatti jechuudha birrii keenya faayidaa dhabee waa akkas qaqqaala'ee birriin keenya faayidaa dhabee akkasitti gaa wanti hundi waan mana waan kumaan lakkaa'amu malee wanti 100 lakkaa'amu hafeera biyya keenya. Xaafiin illee 100 lakkaa'ama wanti hundinuu akkas ta'e jechuudha. Waan kiiloo yoo ta'e malee akkasitti kunoo billiitii si babbaasaan jira. Alqaba miila irraa baasnaa gogaa irraa baasee fixeera lachuu. Viidiyoo gaanan si'achiise malee viidiyoon dheeraa ture. Harkarraa kukkuteen akkasitti kunoo viidiyoon si'achiise yeroo baay'ee waan akka billaa kana waan akka qalumsaa kana yuutuubiin hin dhorka jedhama. An garuu irrattis gadhiisee hin beeku. Yeroo baay'ee fa'i hojjedhee fa'i inni isa jechuudha. Gatiidhuma sababaa yuutuubiin hin dhorka jedhamu
amma garuu maaliif uume yaa rabbi Allah nan qaxxaasisin sila jennaa yuutuubiin koo tokkittii kana jennaanii qixaati yuutuubiin na qaxxaanaan rakkoodha yeroo viidiyoo baay'ee koopiraayitiin irra godheeraa garii diileet godheera garii diileetiin goonee koppii maasxanqaqee of eeggannoo naa kennee jira jechuudha yeroo baay'ee sagalee adda addaa keessa galchee jennaan sagaleedhuma malee waa biraatii miti sagalee akka nashiidaa wantoota garaagaraa yoomman bicuu sii daqiiquma tokko wayii sekoondii matee wayii viidiyoo keessa galchee koopiraayitii naatti erga jechuudha of eeggannoo mana isa kana immoo beeku yoo of eeggannoo qofa ergee dhiiseef bareedduudha gariin immoo adabbii ji'a 3 waan akkasii akka yuutuubii irra galamee waan gadhiifamne of eeggannoo sadhumaa baqqasuma dhumaa adabbii ji'a 6 waggaa fay ji'a 3 fay namatti kenna jechuudha viidiyoo sana yuutuubii irra galamee waa gadhiifamuu hin danda'amu akkas nama godha jechuudha gaa rabbi akkasina jalaa hin godhini yoo akkas ta'e gaa nasumaanuu nagaattiin isiniin jedha yoo sababa viidiyoo kana yuutuubiin koo na dhorke yuutuubiin garuu rabbi nan dhorkisiisinii yeroo baay'ee koopiraayitii naan jedheera gatii ta'ee jennaaniin shakkee akkasuma immoo namoonni baay'een jedhu amma kana san waa'ee yuutuubii keessa galee hin beeku naa amma billiitii sii fixeetan manatti ol galchee dhidhiqaara jechuudha bareechinee dhidhiqnee bishaan qayyaayyarree sirriitti dhiqamuu barbaada jechuudha akkasitti dhidhiqnee jenna jechuudha dhidhiqee irshoon dhiqaa ajaaksiin dhiqaa boodarra loomiin han dhiqa jechuudha as biratti immoo kunoo hindaanqoo sana dhiqee zafeetan kara shunkurtii qopheessuutti galee shunkurtii kiiloo 3 shunkurtii kiiloo 3 kunii nga'a shunkurtii kiiloo 3 jechuudha inni baay'eedha garuu ta'u nama mana qofa miti naa shunkurtii kiiloo 3 garuu mana namaas dhaquuf miti manumatti nyaachuuf gaagaa jira miti qofaas nyaatamu akkasuma kiiloo 3 fayyadame malee nuyi mana keessa qofaaf immoo danata kiiloo 3 iyyuu timaantimii kiiloo tokko foy waan akkasiin godhee haala kanaan shunkurtiin nan daakaa hin muru jechuudha kunoo isa gurguddaa bakka 4tti baasee isa bibbicuu bakka 2 baaseetan kunoo haala kanaan quncisee fixee daakuufan hin jedha jechuudha shunkurtii koo kunoo as biratti daakaatiin jira viidiyoo guyyaa guutuu fa'itu gabaabsamee daqiiqaa ammaa kanatti galfama jechuudha kunoo daakeen jira maashiniin kun yoo bicate waggaa 3 ol fayyadameetan jira bareedaadha ofiillee hin binne yeroo san namatu kennaa naa fidee sixoota jechuudha hadiyyaa fidanii jarrii istaafii akkasitti meeshaa biraa wajjin nama na jaallatu wayitu keessaa yaadatee maashinii kana binnaaf jedhanii yeroo sana kana bitanii naa fidanii malee silaaman yeroo meeshaa isinii bibbitu kana nuufii kooti illee meeshaa tokko yaadadhee bitadha malee hin yaadatamu jechuudha garuu baay'ee tokko na fayyade baay'ee tokko na gargaaree yeroo shunkurtii danuu akkasii hin muru nan daakaa amma garuu sabillaa 4 maaltu jira yeroo sanatti siisana birrii 1500 nan bite bitanii naa fidanii amma garuu innumti guddaa billaa 4 waan akkasii 2000 hanga 2000 jira jechuudha akkasii kan yeroo mabraatiin jirullee fayyadamtanuu yeroo mabraatiin hin jirrellee fayyadamuu dandeessanu ka'u qara lama jira galaagileen duwwaan immoo kan yeroo mabraatii malee 1500 mabraatii yeroo hin jirre qofa kan fayyadamtanu suni billaan saas doomuu danda'a namaan galoo as biratti biddan qabsiifadhee kunoo shunkurtii koo irra kaahadheetiin jira ibiddattiin hojjedha jechuudha akkasii kunoo danqoon sila zafee ammas deddeebi'eetan jala akkas sukkuumaa bishaan jalaa gagannaqaa tuma waxii aqulaallaadha jechuudha manni bishaan adii qulqulluu kana baasee foolii dhabutti achi keen dhumarra loomiidhaan zafa jechuudha kunoo shunkurtii immoo hin daaknee mafaaqiyaa kanaan faqaffaqe jechuudha haala kanaan yeroo daakamu bishaan saatu baay'ata kana jedhee akkas faqaffaqu wayyaa kunoo shunkurtiin as biratti bilchaachuutti jira
Shunkurtiin illee bilchaatee kunoo barbarree itti naqeen jira. Yeroon barbarree itti naqu viidiyoon hedduudhaan dhaabatee waan isaan beeku. Kunoo ergan barbarree itti naqee takka sochoosee ka'ee qullubbii yookiin immoo nacci shunkurtii daakamaan itti naqa jechuudha. Irraa qixxee ammas immoo dhumarraa lan irraa baasu hedhus immoo nacci shunkurtii itti naqa. Amma akka qulleetii urgeessuuf isa booddee immoo isan dhumarratti naqu immoo egaas biratti silaawuu bilchaatee du'ee faayidaan isaa dhibeera. Isa dhumarratti immoo urgaadhaafis faayidaadhaafis dhumarra yeroon irraa buusu jedhuun makallashaa wajjin itti naqa jechuudha. Nacci shunkurtiinna kororiimaan itti naqee kororiimaaf nacci shunkurtii qimamii baay'een fayyadamu. Waan duraan baay'een fayyadama ture. Amma garuu barbaachisu qimamiin fayyaa ofiitiifis aluma hojjetanuu harka bareechanii jechuudha. Amma ta'e barbarreetti naquudha malee qimamii akka durii namni coggaarraas maalis jedhee badaan danda'u jechuudha. Innaas biratti timaantimii wama kiiloo tokko hin geenye wayitan itti daakeetti naqee maaliif jennaan barbarree bicuu wayii qabbaneessaa. An barbarree nan jaalladha. Waxii diimaa baay'ee tokko hin jaalladha jechuudha. Garuu yommuu tasa dhaqee gubesii namatti hin tolu kanaa jedhee timaantimiin fayyadamee timaantimiin harka jechisiisa jedha namni. Garuu waxiin kun waa tokko harka hin jenne jechuudha. Guyyaa miiqamallee. Annaa helwaanaan illee na bukkee jirti na gargaaraa jirti jechuudha. Akkasii qulaallanee gaasirriitti qulaallaamuu qabaa bira taa'amee jechuudha. Akka distiin hin qabneef ibidda wayya kasalaa fi istoofii waan akkasiirraa yeroo daanqoo hojjetanuu ibiddaan hojjechuutu irra gaariidha jechuudha. Akkasii kunoo ammas biratti kunoo dhumee jira jechuudha qulleetiinsaa. Daanqoo sana bishaan isaa keessaa cuncunfeetan itti naqaara jechuudha. Baay'ee tokko qulqullaa'ee jira kunoo bishaan adii ta'eera. Bishaan qulqulluu godhateera akkasumallee foolii isaa fuunfatamee ilaalama. Fooliin isaallee irraa badee jira. Akkasitti kunoo itti naqee sochoosuutti hin jira. Kunoo as biratti bahee jira. Laftillee dukkanaa'eera. Egaa yeroon sochoosuu hin agarsiisne jechuudha. Viidiyoo waraabameera garuu iideet godhaa keessaa balleessaa sissi'achiisaa maal jedhaati malee viidiyoon baay'ee tokko dheerataa akka jiruun utuu gadhiifamuu ta'e. Innaa kana fakkaataa kunoo dhumarra qullubbii haala kanaan itti naqee makallashaatti naqee dhadhaatti naqee kunoo makallashaas illee xiqqeessee maankuma guddaa tokkotti naqee irraa buusuuf hin jedha jechuudha. Kunoo maashaallah tabaarakallaa bahee jira jechuudha. Ho'aadhuma isaa kana kan dhiyeessamu maaliif lafti halkanaa'eera jechuudha. Subhaanallah guyyaa guutuu hojjetaa ooluudha. Yeroo daanqoo hojjetan utuu dhuma waliin jedhine ooluudha jechuudha. Akkasii dhiquusaa maalisaa billitii baasuusaa shunkurtii qulaalla'uusaa maalisaa waa meeqa kun amma dhadhaan itti naqaara. Ibiddillee jalaallas jedhee jira jechuudha. As biratti kun hanqaaquus maal keessa bubbusee irraa baasee irbaata dhiyeessuuf hin deema jechuudha. Kottaa walumaan dhiyeessinu walumaan nyaannu. Kunoo iddoo kanatti haala kanaan fo'aa godheetu jarri hin argin sarpiraayizii godheen jechuudha. Saaloonii irratti dhiyeessee jechuudha. Yeroo baay'ee as hin teenyu jarri kifilii biraa turanii elwaanaanis tasuma hin argine jechuudha. Kana haala kanaan qopheessee yeroo dhuftu gaawaan isiin gammaddume walumaan kan ilaallu ta'a. Sarpiraayizii ajaa'ibaan taasiseen jechuudha. Akka nama jabaa itti tolee baay'ee tokko gammaddee naa dhuftu gaamee dhaqee waamee dhufaa. Kunoo waamee dhufeeraanii hin argine reefu argaarti jechuudha. Naa maashaallah guyyaa walumaan hojjenne garuu san kana dhiyeesse hundan argine meela akkasiin gammadaa jirtuuf maashaallah. Yaa amrii akkama kana gaalaa ijoolleen homa bicuutis jara gammachiisaa. Akkasitti gammaddee waan taatu dhabaa jirti. Anaa gammadu haadha koo. Akkanatti utaaltee maal jettee gammaddee kana keessaa gaayaa nyaata miti silas nyaata badaa nyaattu. Isuma haala kanaan dhiyaateetu sii gammachiise jechuudha waan addaatti ta'e. Akkasitti kottaa nyaannu. Isniin jedhaa akkasuma immoo asumaanuu namoonni meeshaalee garaagaraa ajajachuu barbaadanii ofii keessaniif silleet maatiidhaa afata
golgee minxaafii mafarrashaa maatii keessanii arafaadhaa barbaadanii ajajadhaa. Saaliyaa yuutuubii irra hin jirtu baddeetti jettanii inni isinaa an hojii itti fufeetan jira. Yaa'u yeroo hunda viidiyoo hin maxxansu, viidiyoo maxxansuun naaf hin mijatu. Kanumaaf malee hojii akkuma itti fufeetan jira. Ajajadhaa, hin badinaa. Viidiyoon addaa kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf tura.